salaanni illaa jihaada irratti illee asrii yoo azaaname salaatamuu ka qabdu. Tanaaf imaamul Abu Daawud baabu salaatu xaalibi wal maxluub jeeti baaba godhe Abu Daawud. Baabu salaatu xaalibi wal maxluub jee. Asriin azaannaan akeekaa salaatu qaba sayfii kanatti namichaan lolaa qawween dhawaa. Asriin dabaruu hin qabdu. Walaakin nahnu nuti immoo arraan tana sooshaal miidiyaa odoo laallu asriin nu dabarti. TikTok irra odoo teenyu magriin nu dabra subiin nu dabarti. Warri makkana halkan gartee qaatiraa iyyu kun warri halkanii kun subii salaatuun isaanii heeyaata. Halkan qaraayisus subiin gartee dabruufaan mala. Irra guddaa warra sooshaal miidiyaa gartee warra wanni jiru subiin ni dabarti. Takka. Shughliin duuba gartee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi mala Allahu buyuutahum wa quluubahum wa qubuurahum naam. وقبورهم دونغورا تريفوت غرتي ملا الله بيوتهم وقلوبهم جنسان دونغورا خطا نوراي وقبورهم جي عفوا وري سوشيال ميديا ملا الله بيوتهم وقبورهم جي من ثاني في قبر ثاني ربي بدها غوتو سيغله شغلونا عن صلاه الوسطى جي شغلي ونخون قبر سوشيال ميديا لا لما اگر رسول صلى الله عليه وسلم عليه جهاد راكنت غرتي كن نغو دنجي غرتي اباره وبلي سو تيك توك كنا نما غرغدا جولت كشوبر موبايل ارك خاينيتي افانتي يو خنياتا فرتو سينياتو بل بدي جولنتو موبايل فرتيتي افاني كسكيساف بلاتي جولة تغرغدان نياتا نياچا فترا نياچا هراتا نياچا موبايل لالاتي تيك توك لالاتي وانيات شوفي إنه نيانه نياتا سلا ديكا شان خيسا نياچو دندو غرا ديكا سدومي سيسي سدومي ديجامي سوتا فيت انسنجي سوتا فيت إذن تأثير إني غرتي أكملين غدو جرو خن سوشيال ميديان أكملين غدو جرو بلاتي إماما خطبة جرو ورا غرتي وني ديبسو جرو تكستي ديبسو جرو تكستي ورا ديبسو في جرو إمامني خطبة غدا ولكن إني موبايل بني تكستي غداف سيقولوا جرا تكستي غدون جمان ساجرا أما كنا دو فياده أكرم تيرجعات أويتي موبايل وني غدايتي فيسبوك فا خلالو جرا خجيرة ده ولا غرتي ومسجدان جرا خطبة جرا خجيو ده ولا غرتي ده بيسوفي جرا إذا ولا لما سوشيال ميديا حتى قلبي تينيا اللي كمله غدايتي قلبي تينيا غورا شومسه چيليسه خانه مسجد دا كون دندنيو إذن شغلين فتنا غدون إني غرتي هركانو قبو فتنا غرتي يروتنيا فتوتي فتنا يروتنيا فتو قلبين تينيا كل لويته مسجد دفتيله ومن العجائب وانت كسيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مالجه إذا حضر الإشاء فابدأوا بالإشاء جيمي إذا أقيمت الصلاة يو غرتي إيران دفه salaanni ci iqaamame ibda'u lishaa jebar iraata keessan dura nyaadda haa iqaamamu asalaatani iraata kee nyaaddu hanga dhaqqabde salaatiidha maaliif akkas liannahu gisee allahu akbar jee oliiroo iraata kana ona duraa fixanii yammaa beeltii garteena jirtii khushu'aani salaatu waan jaan duba ulamaa'in namni gartee yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kana tiktookii wanni jiru hanga moobaayil kana kiisha kaayatee gisee salaatu jiru maal yaada dhiiroo waan aaree wanni poostii godhame jira jee kana gartee hanga yaadu tokko salaata keessatti jechuudha. Dubbii ajaa'ibaati. Dhiiroo maaltu deemaa dhiiroo viidiyoo kiyya kan nama hangam takkaan viiwii hangam takkaan laale nama gartee sooshaal miidiyaa kana maarree hoogaa fayyaadee hanganaan nu geessan hanganaan fuloor goot nu gootan viidiyoo hanganaan maarree nu laale kanaan kana ati imtihaana nama godhoon kun. Akka waan qabeenya guddaa tokko ilaalaniiti fooloorsii qaban kana gabbaanii keeka irraa muranii bara. Keeka murama? Keeka irraa murama. Wisee xiqqishoo ol deemee kuma kudhan gahee achirraa amma kuma kudhan seennee qabeenya guddaa wayii tokko godhaniiti ilaalan jechuudha. Fooloorsii kana. Amma gaasheekaa sooshaal miidiyaa kanarratti yeroon ni gubatti fitinaanis ni baay'atti. Shari'aan islaamatuun immoo ilma namaa kanaaf sagantaa subiirraa kaastee hanga ishaa'iititti akka inni jiruu isaa fooyyeffatu waa'ee jireenya addunyaattis ta'ee akkasuma jireenya aakhiraatis waan lafa keesseef qabdi.
San waliin ammaa sooshaal miidiyaan kun ammoo sammuu namaati irratti haa tajaajilu. Waan ati hordoftu, waan ati laayik gootu, waan ati qacollotti yeroo hedduu laaltu kana sii fida. Mee waan kana laaltanii yeroo ammaa kanatti akka shari'aa islaamaatti namni akkamii fayyadamuu qaba mee sooshaal miidiyaa kana? Akka shari'aa islaamaatti sooshaal miidiyaa akka itti namni fayyadamuu qabu namni baratu. Barataan waa baratu wayita sheeka jala taa'u fakkeenya sheeka isaa biratti ni barata majlisa jechuudha. Yoo gartee sheekni biraa fakkeenya fannii sheeka isaa bira hin jirre onlaayinii irratti yoo qara'amtu taate fanniin babbareedduun gartee fannii ilmi islaamaa adda adda gartee yoo qara'amtu taate sheeka onlaayinii gartee qara'u san nama gartee sheekni aqiidaan isaa nagayaa sheeka nagayaa sigale sheeka gartee sunnaa hordofu sheeka nagayaa ta'u yoo beekan jala ta'anii barachuu danda'an namayyuu jechuudha ni baratan. Walaakin immoo sooshaal miidiyaa wayita gizee waan san barate gizee sheektichi fixee wali cufeetuma deemee kara dalagaa isaa deemuu qaba takkasani. Sooshaal miidiyaa gartee akkatti akka shari'aatti akka itti fayyadamuu qaban waan kijibaa poostu godhuu dhabu waan garteen taane waan shari'aa khilaafu laayiki godhuu dhabu yoo waan san arkan waan kana gartee ilmiyootti qaban deebisu ilmiyootti qabde yootti qabaatte nama gartee waan san khilaafa dubbate yoo dandeesse gartee nama san mana duubaan itti himtaa yoo inni didee dirree inni baasee yoo dubbate atilleen dirree baafteeti raddii goota. Dirree baasee yoo inni gartee waan takka irraa dubbate munkara dirree yoo inni baasee atilleen dirree baafteeti raddeebista. Yannoo sooshaal miidiyaa irratti dubbatee mire sooshaal miidiyaa irratti dubbate sooshaal miidiyaa irratti raddeebiftaa bar. Akkasii bar kan lafatti dubbate lafatti raddeebistaa mire ha qilleensa irratti dubbates qilleensa warra deebista. Idan duuba yeroo hedduu akka shari'aatti sooshaal miidiyaan wanni inni gartee namni firraa laaluu qabus hadiisa da'iifaaf sayyaa waa hedduu ammas sooshaal miidiyaan amma nama hedduu wanni gartee balleessu jiru namni kun warra gartee sooshaal miidiyaa kana afaan arabaatiin afaan adda addaatiin warra aqiidaan isaanii dogongorarra jirtu warra hordofuu jira. Aqiidaan baranne toohida irraa waan beeku warra sana hordofeeti dhufee afaan keenya kanaan illee fitinaa fidaa jechuudha. Sigalu jira. Amma sooshaal miidiyaa hordofuuf sheeka adda addaa hordofuuf namni kun aqiidaa yoo hin beekne sheeka adda addaa gizee hordoftu rakkoo sirra fida. Inni agarre kitaabban gartee ashaa'iraatii fi kitaabban maaturidiyyaa fi kullaabiyyaa fi khawaarijaa fi kana yoo ati aqiidaa jara kanaan beekne kitaabni si dogongorsa. Si jallisaa bar. Kitaabnummaan si dogongorsa. Egaa kitaabni si dogongorsaa bar. Maalayyaa kalaama namaati. Maalayyaa kalaama namaati. Kitaabni hedduun gartee isaan tafsiira irra kaayan ashaa'iraan tafsiira irra keessu bikka hedduutti gartee aqiidaa irratti gartee. Ammas beektaa warri aqiidaa biraa kuni warri aqiidaan isaanii jalloo kun jechuun yeroo sooshaal miidiyaa irratti as baanii dubbatan kana waan qalbii namaa butu waan gartee hawaasa kana afaan mi'aawaadhaan dubbatanii summii isaanii san ni dhohifatan. Summii isaanii san dhohifataniiti gaafa namni isaan hordofu isaan dhaggeeffatu kun ta'assuratti tahee nama kana jaalatee isaan dubbisuu eegale ganaa itti himaa oltullee hin dhaga'u beeku kun. Saniif bakka kanatti illee yaadni keessan nama hordofanii saddabaafachuu qabanidha jechuudha. Kanaan wal qabateetuma sheekha namni kun beektaa diin khaliila isaatirra jira ja'a diisni tokko. Alaa diini khaliilii falyanzur ahadukum ja'a. Yeroo sooshaal miidiyaa kanarratti nama hordofan fooloo nama godhan takkaahuu namni fooloo itti ergate kunis saayibummaa keessan galu. Akka ajaa'ibaa gala. Namni ati filoo gootu namni gariin ni agarta namuma gartee darasuma asii qaraatee achitti dhalaa dubartii yookaan
ummata waan hin taane haasa'u follow godhanii laayikii godhanii follow godhan jara san. Follow jechuun bar follow jechuun saahibuma jechuudha. Eenyus ati nama hangam takkaa saahiba keeti nama abaluu hangam takkaa saahiba kuni saahibummaa. Saahiba kee kana waan inni jiru cufti yes jettee laayikii godhu fudhachuu jaalattee jechuudha. Gaarii taatus munkara taatus. Amma namni gartee nama hedduu mirqaanatti darbee nama kana feemasa godhe warra filooraa kana warra jala deemee ilillii ol darbee itti muti. Ati barjabaadha yaaniin. Sheekha akka keetii nagarra yaaniin. Sheekha ilillii munkara kana irratti darbu kana guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamu. Walaa ililliif waan barreessirraa ni gaafatama. Laayikii qubaan tuqeerraa hojjechu. Cufarraa. Khashir godherraa hamachuuf. Bar maa yalfidu min qawli illaa ladayhi raqiibun atiidiin التلفظ وان دبت فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم من جن رب إيه كبر كسبر ورا قرتي هركا ساعتين كتب وتهركا خينياوان كتب أفان خينياوان دبن نيزا بمنو تك تك تنوزا بربي سبحانه وتعالى تك تك تزابا مفتين إيه سجلابان جلابان ويجو ورا قرتي تاي نما قرتي دين ربي الربس تاي نما قرتي علماء الربس تاي نما صحابة الربس تاي نما قرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الربس تيسنين چكاسين أجي مونجن ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسة بركة زي انتهي ناوجين يو شيطان زندگی چیزے دیسا دیما جي ربي سبحانه وتعالى إذن دوبا فلو گوتے تيسي تم ونیت کرو دن ديسو جرو استے الرب سوفي مال باتے دیمو اللہ کی گرو گا خشر گرو am flow goote deemu qabda sheer goruun hin ta'u irrahamaa dhawee cuqu irrahamaa munkarri kuni takka qalbiin deemsi takka yoo danda'an harkaan deemsisuudha yoo hin dandeenye daawaan deemsisuudha yoo daawaan hin dandeenye qalbiin jibbuudha namni gaamma munkara kana harkaan sunurra laafa imaanaati jira rasuul sallallahu alaihi wasallam amma gaa sooshaal miidiyaa kanarratti namni nama gandaan nama walitti jiru nama taa'ee sheekota arrabsu ulamaa'ii arrabsu hadiisa rasuulaa tiinqoosaa godhu taa'ee laalu jaalala san keessan galu munkara san jaalachuu jechuudha. Jaalachuu jechuudha. Sanjala seena. Sanjala seena nama gartee taa'ee sila nama san unfollow maal jettaniin warra social media unfollow san godhaniituma biraa deemu. Nama taa'ee gartee gosummaa gosa lama waliin dha'u. Nama gartee taa'ee gosa nama arrabsu. Nama kutaa nama arrabsu. Nama ganda nama arrabsu. Ati ganda keekkatu kan ni feeta? Hin feetu. kutaa keekkatu kan nifeeta hin feetu gosa teekkatu kan nifeeta hin feetu isin eega gosa tee garteekkatu kan hin feene atillee gosa namaa kabaju qabda gosa teekkasii kabaje yoo feete ati bar kabajamuu yoo feete nama kabaji akkasii bar kabajamuu yoo feete nama kabaji jechuun yal nawaa ati daangaa gartee kee eeggadhu namni daangaa kee ni eegaa jechuudha. Tanaafuu maal jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alaa wa inna likulli malikin himaa jee alaa inna hima Allaahi mahaarimahu. إذن دانغا ربي ماله وان حرام إيغو حرام فرا إيغو زنا غرو دبون ورينا ما نياچو دبو أمانة إيغو كچوفتي دانغا سيرا ربين كاي موتين چوفتي دانغا سيرا قبا إذن دوبا نمنو غلا فاقي إيتوما نمو نما عربسو نمو موام فده گرد نمو دين كنا گرد ملي تقو فلو گوڑے تھائے گرتے دگے فچون دکونگورا گرتے گودا گرتے ititilau nama kana saiba godhate jechuudha. Innaa saayibni kee tokko nama tokko gartee nama adaba qabu nama naamusa qabu ati ka saayiba godhachuu qabdu. Innaa oduma jala deemtuuti atilleen akkas ta'aa deemtaar. Namuu bakka oolee fakkaata jira. Bakka oolee fakkaata. Warri gaala tiisuu barama akkuma gaala sanitti gaala irraa dhalanii mataa ol qabatanii yaa fedhan beektaa. Akkasi. Gaala kana tiisteen gaala. Akkuma rasuulillah salaam jee hedduu mataa jabaatan. Boonni kun warra gaala keessa jira akkuma rasuulillah jeetti. Jara kana wanni kun ta'athura gaala irraa fudhatan jechuudha. Akkuma isaa sanitti mataa ol qabatanii. Mataa ol qabatanii namni tuffataa sanu. Idan namni feemasa tokko jallaa shari'aa islaamaan hordofne hawaan fokkotaa haasa'u hordofaa oolus akkuma isaa san ta'uu fedha jechuudha. Akkas ta'uu fedha. Akkas ta'uu fedha. Kanaafuu sooshaal miidiyaan akka maletti waan akkaan firraa eeganii shari'aa gartee qacoollo firraa baratanii sooshaal miidiyaa firraa eegan malee sooshaal miidiyaan akkaan firraa eegamuu qabu. Sheekh bakka kanatti waa'ee gosaa fi gosa walitti jiruu fi kana inshaAllah rabbi jee mata duree biraa keessatti itti deemna dubbiin tun dubbii khatara. Amma gaa waa'ee miidiyaa kanarratti namni kun irra hedduun isaa
waan takka gisee arge gammadeetuma gammachumaan fuudhee feesbuuk irra poostii godhee oduu inni kun hangam takka dhugaa hangam takka kijiba addan baafatiin fuudhee dubbii ganda keessaan deemee dibbee irra dha'a. Wanni kun akka shari'aatti oduu akhbaarri tokko sirri moo sirri mitiin hubatiin ta'a akka odoon godhatiin gadhiisuun akka shari'aatti halaali moo haraami? Haraami. Akkitti haraam maal jee rabbi subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhalladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu jee an tusiibuu qawman bijahalatin. Yaa ayyuhalladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun yaa rabbi namni faasiqni kagartee oduu yoo isinit dhufe fatabayyanuu jee wafii qiraatin fatasabbatu. Attasabbatu al-khabar dirqama. Adda baafachuu. Wanni kun eessaa odeessu. Lama fakkeenya hadiisa rasuulaa salawaatu rabbi islaamu alayhi abaluu irraa odeessu. Abaluu eenyu irraa odeessu. Adda sana an fulaan oofanii rasuulatti. Rasuulli Jibriil gartee akkasii rabbi galcha. Haadha sanad diinu sanad. Diin gartee sanada eeggatee waa cufa wanni eeggatu. Namni kun oduun tun eessaa dhuftee poost godhamtee wayituma sallaa godhee inni illee poost godha sheer godha. Koppii godheetuma gallakkisa bara waraansan dubbiseetuun fitu bara. Dubbiseetuun fitu warra min aljahli wallaalummaa gartee khaxara. Lannoo waan tana ittiin gaafatamaa sheer godhuun laayik godhuun ittiin gaafatamaa khabara addan baasu. Maal jee rasuulli salawaatu rabbi islaama kafaa lilmar'i an yuhaddisa bikulli maa sami'a. Diliif ni ga'en jenne namaaf wooma dhagee cufa haasa'u. Nagaree warri sooshaal miidiyaa waan cufa seenaa waan haaree isinii mudeema annama hanga kanan qeebalu isa barzeenaa jaabar waan addaatiin hin gadhuufee dafaa seenaa. Shamarran akkas jaan dhiirti akkas jaan maaluma dhiiroo dhalootumaa akkamtu dhufe si ajaa'ibsiisa. Seenaa waan addaatiin hin gadhuufee irra maalumaan dhufe si galee seenanii annama kuma ga'e malee hin dubbaddu jaan. Waa akkadaa khabara faasiqa gartee bikkayyuu guuranii funaanan ka ittiin gartee namoonni godhan ani maaliin dhufee waa takka hin dhufneeti kan akkana jeesuma bira deema. Idan duuba khabara oduu addan baafanne poost godhuun sheer godhuun laayik godhuun haraami gannahu khabara oduu waan kanaatu gartee nama hedduu diige bultii hedduu diige hawaasa hedduu diige akkasii bar hawaasa hedduu diige miidiyaan waan kana gartee godhu namayyuu gartee waan dhaga'uu fi waan dubbatu irratti gartee itti gaafatama guddaa qabaa jechuudha. Tanaaf khabarri dubbii adda an tusiibuu qawman bijaalatiin jee bar. Nama kanarra rakkoo fidda. Nama kanarra rakkoo fiddi barruun tun. Dubbiin takka ta nama afaanii baate afaan nama meeqa geessin deebitu. Kanaaf namni tokko yeroo dubbatu yeroo waa barreessu oduu iditiin goone irra deebi'ee ija shari'aatiin hin laalle wanni kun shari'aatti akkamiin laalama oduun jenne yoo gadhiise dilii qaba jechuudha. Dilii qaba hedduu gartee. Maal banaan dubbii khabara oduu addan baafanne wanni kun maalirraa dubbataa wanni kun barruun tun dhimma maalirraa dubbatti. Fakkeenyaa namni gariin hadiisa rasuulaa salawaatu rabbi islaam alayhi fassareeti hadiisa bareedaa fa'a barreessee irraa dubbata. Hadiisni kun mi'aawaa yoo da'iifa ta'e yoo sheerfitti hin gootu ni dubbifta. Dubbiftee hadiisni isa yoo da'iifa ta'e hadiisni kun da'iifaa jetteetuma qaafeetu koomentii kannite sheeriin gootuutti dhiiftaa jechuudha. Yoo hadiisni sahiha ta'e hadiisni dura sahiha ta'uu laali. Eegasii barruusaa akkaataatti fassare laali. Waan inni keessatti dubbate gartee gorsa bareedaa yoo ta'e sheer godhu bareeda san waan gaariidha jechuudha. Si galee amma gartee jireenya gartee jaartiirraa dubbata amma qara himaarraa hadiisaa qara himaa fideeti fassaree akka ajaa'ibaatti waa'ee rahimaa kana fidee akka ajaa'ibaan lafa kaa sheer godhu waan akkanaa. Barattoonni warri gartee barruu dubbisu haa harkatu. Balli bu'anni san jala akkasitti gartee fuutee dhaqqabsiiftaatillee waan bareedatti gartee akka bareeda akka ta'uu jira. Namni ajaa'ibaa jira beeku nama gartee hadiisa kana tolchee barru wallahi akka namaa galuutti dhiira lafa keessu jira. Dhiira rabbii waan tana laaffiseefii jira. Ni kuuddeefan warra gartee akkasitti barreessee akkasitti wanni godhu warra rabbii laaffiseefirraa. Kitaaba taati. Wanni inni gartee guyyaarraa barreessu yoo laalame kitaaba taati. Dhiira kana rabbi laaffiseef laaltee sheer goota. Sheer goota maaliif naan dargaggeessa hedduutu hedduu barnoota irraa fudhataa jechuudha. Wanni keessan hedduu gaarii. Amma gaa diliin tun yeroo dalagan ta kophaa dalaganii fi ta hawaasa irra dalaganii jira. Dilii kophaa dalagan tuni qixaanni isiidha. Akkuma dilii sooshaal miidiyaa irra gabbaasanii kanamu moo diliin tun gisee sooshaal miidiyaa irra gabbaatee irraa haasawamtee irraa qixaanni siyaa maala sheekh? Diliin tagartee namni dhokatee kophaa dalaguu fi tagartee dirree baasee takkaa miti. Ta addunyaa guutuu wal geessitu. Ta addunyaa guutuu wal geessu irra khaxara.
namni tokko ka gartee dhokatee mana isaatti badii dalagee fi ka sooshaal miidiyaa irratti as bahee badii dalagee tokkoo miti. Badiin badiisin sigalee badiin badii diliin diliidhaa immoo ta irra hamtuu gartee deemtee nama hedduu balleessitu. Namni hedduun itti badu dubartiin hedduun itti badu dargaggeessi meeqa itti badu ta gartee dirree baate tana. Sigalee maal jee Rasuulli salaamee yaa Rabbiin gartee ummata kiyya gartee dilii isaanii cufanii dhiisaaf warra dilii dirree baasee malee jee. Sigalee ilal mujaahiriina jee. Ummata kiyya gartee dilii isaan dalaga Rabbiin ni araaramaaf ni dhiisaaf waan cufu warra gartee dilii tana dirree baase malee isa sooshaal miidiyaan dirree biibu. Dirree waan addunyaa irratti kanaafuu diliin gartee dhokattee dalayduu fi ta dirree irra baatee ta dirree irratti as baaftatuun gartee irra hamtuu irra baddu diliin immoo dilii taatee jechuudha. Tole egaa Sheekh ajendaan waa'ee miidiyaa kun hin dhumu gabaabinumatti inni rakkoo inni fidu miidhaa inni fidu sun dubbattanii akkasuma faayidaa inni qabullee nuuf dubbattanii meegaa kitaaban dhumarratti warra sooshaal miidiyaa fayyadamu kanaan sooshaal miidiyaa kana uumama fayyadaman kanaa akkamitti ka gara ibaadaatti deebisuu danda'anii fi maal akka godhuu qaban dhaamsa xumuraa dhaamaa fi kanaan golabna. Mataa kiyyarraa kaasee nama gartee Rabbiin filoora Rabbi kanneef nama jalatti cabse ikhlaasa tollee ikhlaasa bareedaadhaan niyyaa bareedduudhaan niyyaa gaariidhaan rabbumaa jecha li ajlillah katti beekamuun gartee nu keeysan jirre sigale katti gartee sheekummaa tan agarsiifachuun keeysan jirre gizee sooshaal miidiyaa kana haala gartee gaariin haala rabbiin jaalatuun haala gartee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee akkaataa itti gartee daawaa godhuu turan rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee jinnii bira dhaqee jinniif daawaa godhe mongoone bikkayyuu daawaa godhe mongoone wanni kun wasaa'ilu daawaadha daawaa ati arraan tana masgiidumatti yoo hadiisa tokko qaraate namni sheer godhu hin jiru nama yoo masgiida namni 500 dhufe nama 500tu nama 500 irra sheer ta'a achumatti bara masgiiduma dhaabbataa bara yoo sooshaal miidiyaa gartee waraabame yoo nama 500 mi gartee aalama guutuu dhaqa. Idan niyyaa waan kanaatiin niyyaa tollee sigalee niyyaa tollee wanni guddoon jabduun niyyaadha niyyaa tollee ikhlaasa tollee gartee rabbi ikhlaasa rabbi nu haa kennu niyyaa tollee waan kana gartee aalama dhaqqabsiisuudhaaf daawaa gartee waan gaarii maas eeggannee arraba keenyallee tiifannee waan gartee shari'aan nuun jettu waan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti balli rasuulli islaami balli waanni walau kaana aayaa nuun jee ergamaan rabbi uduu ilaa sabiili rabbika bilmaw'izatil hasanaa